Maatiif fira koo dhiiseen isa filadhe. Ashamaa harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota hedduu showuu ribee keessaa ribee alaa wanti keessanuu naga fayyaa keessan isin jecha egaa guyyaa har'aa viidiyoo har'a tokkoon qabannee walitti deebinee jirra. Diraamichi immoo haalli waan natti mijatiin hojjetee xumurre ibsaa waan hin dandeenyeef asumaan niifamatiin gaafachaa. Egaa guyyaa har'aa seenaa dhugaatii seenaa qabatamaa waa irraa barattu dhiiras ta'e shamarranis ni fayyada jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa kan walumaan laallu ta'a haga xumura sagantaa kanaatti nu waliin turaasinii. Ani maqaan koo Naccoon jedhama. Ani kan inni dhaladhee maatii kootiif mucaa hangafaadha. Ani dhaladhee ergan jabaadhees mana barumsaa ijoollummaa kootiin hin gale. Mana barumsaas galee barumsa koo eegale. Abbaan kan koo maatii koo keessa yoo abbaan kan koo caalatti akka nuti barannee bakka guddaa geenyuuf hawwii isaatii fi fedhii isaa ture. Yeroo baay'ee mana keenya keessatti sababeeffatanii barumsa ooluun sababeeffatanii na dhukkubillee jaanii ciisuun hin danda'amu. Na dhukkubillee jennaan battalumatti mana yaalaa akka deemnu taasisa. Ijoollee isaatiif inni ilaalchi inni qabu ilaalchi addaa ture. Ani immoo mucaa hangafaatis. Abbaan kan koo akkoo mana barumsaa yeroo baay'ee barumsa irratti akka xiyyeeffannuuf anas ta'ee obboleewwan koo na gaditti dhalatan hunduma keenya barumsa keenyatti akka cimnu baay'ee nu jajjabeessa ture. Hawaasa keessatti dhalannee guddanne keessatti namni hawwii barumsaa qabu kan inni arge abbuma koodha. Namoonni baay'ee yeroo garagaraatti waan garagaraa isaan jedhu. Dubartiin barattee sageessii maaliif hin heerumsiifnes jedhanii abbaa kan koo yeroo baay'ee ni komatu turan. Abbaan kan koo garuu dhiiras ta'ee dubara hangafas ta'ee kutusuu hundi isaanii barachuu qabu. Ijoollee keessan barsiisaa jedhee yeroo garagaraatti namoota gorsa. Keessayyuu namoonni tokko tokko maali yoo barachuu baatte tokkicha akka isii dhabdi hin barsiifnus kan jedhan namoota hedduudha. Haaluma kanaan sun jiruu baradhee kutaa tokko haga 5 mana barumsaa nurraa miilan haga sa'aatii tokko walakkaa ol deemsisuuf deemeen baradhee garuu sababa mana barumsichaa fagoo ta'ee fi karaa boodarra gaggeessitu akkanaaf kennamu abbaan kan koo barsiisota gaafate. Garuu barsiisonni sababii barattoonni baay'inaan baadiyyaarraa gara magaalaa deemanii fi barattoonni jalaa deemaa jiru jedhanii baay'ee didani. Kanuma teessuma jiru guyyaa tokko barsiisichi dhimma wayitii fi gaafa karaa akka caraatee karaa keenya dhufu karichi hagam akka fagaatu argee baay'ee tokko waan keessaa gaddeef tole gaggeessituu hawaasni fi koottaa jedheen. Dargaggeeratti simanii gaggeessituun akkasiin naabbaye garuu obboleewwan koo na gadi jiraniif hunda isaanii bakka tokkoon gaggeessinus jedhanii obboleewwan koo na biraa hafani. Gaafa nani karaa mana barumsaatti galee kutaa 6ffaa baradhu. Anis umriidhaan jabaachaa waan jiruuf mucaa tokkos hiriyaa kan koo mucaa nama biyya kootii hiriyaa walitti dhufeenyi keenya cimaa deeme. Innis barataadhuma anaan daree tokko turre. Barattoota kutaa 7tti lamaan keenya kutaa 6tti lachuu mana barumsaa elementariitti wajjin baranne. Mucichi karaa nuti gallu karaa nuti baanus karaa tokkodha. Obboleettiin isaatii fi anis immoo hariiroon keenya cimaa waan jiruuf yeroo baay'ee walitti dhufeenyi keenya baay'ee namatti tola ture. Egaa yaa ta'u malee barumsa kanaan innis immoo yeroo sanitti akkuma aadaa Oromoo jettu ilmi tokko gaafa jabaatee jedhu innis maatii isaatiif ilma karaa dhiiraa keessaa hangafa waan ta'eef maatii isaa keessaa maatiin isaa itti kaadhimatanii waan kaadhimaa waan qabuuf garuu mucayyoo san beekaa jaalatee osoo hin taane dhaqee ilaallateeti malee ishiidha walitti dhufeenyi isaan qaban wal dubbisanii wanti isaan beekan tokko yoo hin jiru garuu kaadhimaa qaba. Anis immoo karaa maatii kootiin ani hin barbaanne garuu mucichi isaan na kennaniif suni fedha kan koo hin turre. Erga maatiin kan koo abbaa kan koo garuu waa tokko jedhanii jira. Barumsa kooti yoo hin darbe barumsa kooti cimee yoo baradhee akka isaan heerumne itti himeetiin jira. Haa ta'uutii ati barumsuuf keessatti xiyyeeffadhu naan jedha ture. Anis kana booddee osoo hin jiru gaafa mana barumsaa kutaa 8ffaas gaafan xumuree jiru. Yeroo kutaa 8 baradhu mucaan tokko yeroo baay'ee na rakkisa ture. Ani garuu yeroo saniif hiriyaa qaba.
kaadhimamee jira garuu kaadhimaa koosan kaadhimaadha godhee hin fudhanne waan ta'eef ani inni yaada kan koo keessa hin jiru. Mucajji tokko yeroo baay'ee yeroon ba'u yeroo hin galu yeroo kamiyyuu na rakkisa ture. Gadis ba'ee ol deebi'u mana magaalaa san keessatti yeroo na argu na rakkisa ture. Anis baay'een isa dheessan ture maaliif anis hiriyaan qaba akkan qabu sitti mee jira osuma akkan qabu beeku garuu yeroo baay'ee deddeebisee na rakkisa ture. Barumsa kutaa 8ffaa xumurree nu hunduu baadiyyaatti gaafachaa nu manni barumsaa immoo banamee fulbaanarraa gisee yeroo mana barumsaa itti deebinu mana kiraa barbaadachuudhaaf yeroo jennutti mana kiraa osoo hin beekin mana eessuma isaa ture. Nuti mana kiraa barbaadne malee an iddoo inni galu eessaa akka jiraatu mucicha kana hin beekne garuu nan arga yeroo baay'ee karaa irratti ni rakkisa waan ta'eef gaafa nuti mana kireeffannee qodaa itti guurrannee gallu galgala mana san keessatti arge. Keessumminati dhufee jedhee jedhe. Edaa inni ani hin beeku malee inni abbichi mana sanii eessuma isaa ture. Booddee yeroo kamiyyuu caalaa itti dhiyaadde amma waan jiruuf ganamas galgalas hin jaaladhaa jedhee baay'ee na rakkisa ture. Garuu ani immoo namni kun dhuguma na jaalata. Amma ani jaalallee godhadhee kan isa wajjin hin jiru kuni kaadhimaa mataa isaatii qaba. Boruu inni ni fuudha. Anaaf immoo namni kuni nama dhugaa ta'inna. Yeroo baay'ee osoo abdii hin kutatin osoo walirraa hin kutin waggoota tokko oliif na dubbisaa ture. Jedhee anis keessa kootti yaaduu jalqabe. Garuu mucicha jalqabaa nan jaaladhaan ture. Yaa ta'u malee boruuf naaf hin ta'u. Kaadhimaa kootti immoo ani heerumuuf tasumaa yaada hin qabu. Anis booddee jaalallee koo isa jalqabaa dhiiseen kanatti deebi'ee yeroo baay'ee yeroo kamiyyuu na wajjiniin ta'a. Baas galaras waan hundarrattuu yaada isaatiin yeroo isaan na gargaara ture. Yeroo tokko fuudhatii baadiyyaa naan deemee akka waan qabeenya qabu wayitittis na goyoomsaatii ture. Waan qabu shunkurtaan kunis kiyyaa maasaan kunis kiyyaa ajiriyaa shaakiltoota irraa na deemee yeroo baay'ee natti agarsiisaa ture. Anis isa duuba namni biraa kan hin qoradhe hin jiru. Isa jaaladheef amanee waan ta'eef erga ta'e laphee kooraan isa jaaladhe waan ta'eef yeroo kamiyyuu wanti inni jedhu anaaf dhuguma ture. Garuu dubbichi booddee akkasii ta'uu dide. Garuu ani yeroo kana irratti waan hin beekiniifis caluma jedheen jaaladhe. Erga booddee tutturee jennee manni barumsichaa gaafa xumurarra ga'u maatiin koosii koottu gadii manni barumsichaa cufamee naan jedhan. Maatiin kan koo yeroo kanatti shakkiin isaanii gidduutti uumame. Amalli koos kan duraanii caalaa itti jijjiirametti waan jiruuf abbaan kan koo mucayyoon tuni galtee haa heerumtuu jedha. Haati tantuu immoo duraasitu fedhii barumsayyuu qaba. Kutaa bakka kana kutaa 9 keessee kurnan kana qabxii ishee haalaallattuu dhiisii jettiin. Isaan wal mormii qabu. Haati kee yeroo baay'ee sodaa jaalatti. Namni dhufee akkamittiin akka gaggeessitu akkamittiin akka simattu maal nyaata maal dhugan akka jettu barbaaddi. Garuu abbaan kan koo ijoollummaa kanaan heerumanii ganaa isaan ijoollummaa isaaniitti ijoollee da'anii wajjin rakkachuudha baratanii namoota akkasii jedhee namoota fakkeenya fudhatu waan qabuuf akkasaan naaf ta'anii hin barbaada. Ijoollummaa danda'an mana hunda isaanii keessaa akka gochuu hin barbaadu jedha. Nama dhiba. Garuu ani yaadni kan koo kanaan faallaa abbaan kan koo gaafa tokko harki isaa nu rukutee hin beeku. Nu sifatee hin beeku. Jechuma abbaa jedhu yoo dhageenye garuu ni sodaanna. Haa ta'uutii abbaan kan koo garuu waan dhimmichi kunis hin gallee fi garuu barumsi koos garaa waan isa nyaatuuf dhaqaatii gaarii kana fuudhatee dhiqaa ishee fidaa fi haa galtu ganna kanaa haa jedhe. Ani immoo guyyicha kana yoo hin gale tarii na heerumsiisan maatiin ani hin barbaanne sanii jedhee waan shakkeef mucichi si fudhadhaa anaan jedhe. Anis tolee jedheen isa wajjiniin bade. Harmeen kan koo gaarii fiddee na fuudhuu yoo dhuftu balballi cufaadha. Eedee bilbilee yoo bilbiltu bilbilli hin kaafamu waan ta'eef eedee dadhabnaan boochee gara mana isheetti deebite. Anis oolee bubbulee yeroodhaaf karaa biraa jalaa miliqnee iddoo biraa waan turreef booddee magaalachumatti deebinee bakkuma duraan jiraannu san jiraachuu eegallee warri duraan nagaa dhimatee jirus baasii isaan maatii keenyatti duraan baasan waan irraa qabanii fi
baatii isaaniitis isaaniif kaffalan. Anis booddee namoota tokko jaarsummaa gara mana isaaniitti ergine. Garuu abbaan kan koo erga ta'ee ishiin jaalatteetti seeramtee anaaf wanti ishiin ganaa deebitee naaf gootu hin jiru. Ishii raftee yoo ta'e haa teessu. Anatti hin tolle erga ishiin jaalattee garuu ani wanti godhu tokkollee hin jiru jedhe. Abbaan kan koo nama hubannoo gahaa qabudha. Hawaasa nu keessatti lammisan keessa akka addaatti yaada addaa kan qabu. Isa namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'e ijoolleen keessan barsiisaa jireetti jabeessee haamilee ta'ee fi ijoolleen isaanii bakka gurguddaa kan ga'an har'a abbaa kan koo kan galateeffatan hedduu isaaniiti. Nuti garuu yaada isaanii kana hojiirra oolchuu dadhabuu kiyyan har'a garuu gaabbisnatti ta'u karaa fuulduraatti barumsa naaf ta'a jedheen yaada. Garuu booddee anis oollee bubbulleen inni anaan malees hiriyaa birootis akka qabu ijoollee shamarranii yeroo baay'ee akka inni goyyomsu wantoota tokko oduun garaagaraatis naa dhufuu jalqabe. Ani garuu hin amanne yeroo jalqaba wal fuunus amalli isaa gaariidhuma ture natti wanti jijjiirame hin jiru. Garuu oolaa bulaa akkuma dhufneen amalli isaa natti jijjiiramaatii dhufe. Anis waan jiru wallaale. Kaleessan isa jaaladhee maatiif fira koo dhiiseen isa filadhee har'a immoo yoon bahe eessaan naqa. Wanti maatiin kan koo gatii kana isaan warra sanii kaffalaa gaafa jiranii hundi isaa kaffalamee hin xumuramne. Dubbichi har'a bitaa natti gale. Maal akkan godhus wallaale. Obboleettiin tantu immoo kan naa gadii magaalatti galtee waan jirtuuf ishiin garuu osoo maatiin hin beekin dhuftee na ilaalti. Naa bilbiltis anis immoo nan bilbilaaf. Ishii qofaan kan nuti wal arginu kana achitti maatii kan koo keessaa nama tokko yoo argee hin beeku. Kutaa lammaffaan isaa itti fufaa.